Har'a viidiyoo akka duraati miti viidiyoo baay'ee dadhabbii guddaa qabu dhufee jira jechuudha. Guyyaan kun guyyaa ulfaataa fi guyyaa dadhabbii qabu dabarsee jira. Halkan keessaa naannoo osoo azaan hin bahin dura ka'ee akkasuma akkuma azaanni baheen sa'aatii 11tti gara mana haraa deemnee bootaa kana deemne jechuudha. Bootaan kun bootaa fagoo waan ta'eef gara meeshaa bituutti deemnee erga meeshaa bitaa turre booda akkasumatti bitaa turre jechuudha. Erga bitaa turre booda haala isin argitan kanaan qopheessinee akkanatti walitti daradara jechuudha. Madabara afurtu walitti hodhama jechuudha. Madabara afurtu yookiin kumtaala 5 yookiin afurtu walitti hodhame madabara kana ta'a jechuudha. Guddaa ta'a masoobii hedduu qabata. Akkuma baratame like gochuun seenaati. Warroonni maatiin naaf hin taane subscribe gochuun maatiin naaf ta'a. Warroonni maatii kee taatan hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jedha. Warroonni masoobiin ajajatan namoota hedduu waan ta'eef masoobii safeedii gindoo masoobii biddeena masoobii daabboo masawarqii waan akkanaan ajajatanii anillee gabaa deemee jechuudha. Akkuma isin beektanii na amantanii amantu manirraan dhuftanii na jaalatanii anillee akkasuma bu'aa isa san buusuuf jecha yookiin kabajaa keessanii fi jaalala isinaaf ibsitan isa kanaan isiniif bahuu qaba jedheeti gara magaalaa meeshaa bitanitti deemee jechuudha. Magaalaan tuni magaalaa hedduu meeshaa babbareedaa qabdudha jechuudha. Meeshaan kuni kan irraa galu meeshaan kun amboo irraa dhufa jechuudha. Meeshaan hodhaa kuni qaxxitaa amboon irraa gala jechuudha. Masoobii akkana babbareeduu fi akkasuma masawarqii meeshaa akkam babbareedamu masoobiin kuni masoobii daabbooti jechuudha. Akkam akka bareedu isin iyyuu ilaalaa isiniin jedha. Amboon irraa gala inni biraa safeediidha. Safeedii daabbooti jechuudha. Safeedii daabboo safeedii hedduu babbareeduu fi safeedii hedduu namatti toludha jechuudha. Inni biraa gindoodha jechuudha. Inni kuni gindoo gurguddaa jechuudha. Akkuma isin beektanii inni kuni illee gindoodha jechuudha. Akkuma isin argitan kana gindoo akkana fakkaatu masoobii buddeena akkasuma masoobii daabboo safeedii wantoota akkana kana bituudhaaf dhaqe jechuudha. Erga bitee geessee ka'ee booda akka isin argitan kanatti loggomsiisaa jechuudha. Akka isin beektan jechuudha. Ani masoobii daabboollee isin loggomsiisu eegaleera jechuudha. Meeshaa bitee san guutuu bitee ka'ee warra loggomaatiif kennee akka harawaati isin loggomsiise waan isin ajaa'ibe wallaahi jechuun baqa wanta isin godhu san garamaan yookaan akkuma kiyyaatti dhukkubsadhee isin godha. Akkuma isin argitan kana ani kan uf ajaa'ibuuf taazzabu ufi kiyyayyuuf taazzabe bakkee fagoo san deemuun kiyya hafee safeedii buddeena jettammoo safeedii daabboo jettammoo masoobii daabboo jettammoo hunda isaa akkana loggomsiise wallaahi waan isin ajaa'ibu leezariidhaan akka isin argitan kana hodhisiisaa jira bira taa'ee isinitti mul'isaa jira jechuudha. Kinootti akka isin argitan kanatti masoobii daabboo loggomamu isin argitanii beektanii moo anuma qofaaf anuma bichatu yeroo jalqabaatiif loggomsiise akka isin argitan kana kinoo akkana loggomsiiseera. Inni kun masoobii daabbooti. Masoobii daabboo akkana loggomsiiseera. Antanaan dura masoobii daabboo kan loggomamu argee hin beeku. Garuu ofuma kiyyaa haaraa sammuma kiyya irraa uume hedduu bareedaa akkasuma akka madabaraan hiyyaaniif jedhee akkana loggomsiisee jira jechuudha. Isin tanaan dura masoobii loggomamu argitanii beektanii? Yaa Allah wallahi wanta ani isiniif hin taaneen jira jedhee hin yaadu. Yeroo baay'ee dadhabbaa fi ulfaataa dabarse jechuudha. Sa'aatiin kun amma naannoo sa'aatii 6 moo akkamiiti hanga amma qursii nyaanne jechuudha. Waan isin ajaa'ibu wallahi sa'aatii ulfaataa fi yeroo ulfaataa dabarsaara jechuudha. Akkuma argitan kana hanga sa'aatii kanaatti akkanatti hodhisiisaa jira jechuudha. Bitaa bakkee tokko hin argatanii daantelitu jira. Masoobii hedduu bitaa masawarqii bitaa akkasuma gindoo hedduu fi safeedii akkasitti bitaa ture. Akkasuma argitan kanatti akkana loggomsiiseera masoobii daabboo wallahi namni hedduun na ajaa'ibsate bakka jechuun tanaan dura kan loggomamu gindoodhaa fi masoobii buddeenaati. Masoobii daabbootii fi masoobii buddeenaa akkanatti loggomamte sirriidha. Masoobiin daabbootii fi safeediiwwan hin loggomamtu yeroo jalqabaatiif loggomee jira jechuudha. Ani hordoftoota kiyyaa wanta isiniif hin taane qabu masoobii akkana babbareedu masoobii kwalitii oriijinaalii kanniin bitaa oole jechuudha. Masoobiin kunniin akkuma isinitti hime amboon irraa dhufa. Masoobii hedduu babbareedaa ta'ee fi kwalitii ta'edha jechuudha. Yeroo dadhabbinaa fi bakka dadhabbii hedduu nama gaafata. Ta'u malee garuu erga dadhabuun hin oolle waan gaarii waan bareedaa fi wanta ilmi namaa irraa gammadu argitanii namni wantuma adaraan namaa baay'ee ulfaata. Keessumaayyuu osoo wanta ofii ta'e irra salphata. Adaraan hedduu ulfaata waan ta'eef adaraa san anillee hin baha jedhee hanga rabbinaa laaffiseen akkanatti itti dhukkubsataa jira jechuudha. Viidiyoon kun viidiyoo akka kan duraa caali sirriitti naa lallamu qaba. Maaliif jennaaniin dadhabbii kiyya homaanuu wanti naa deebistan hin jiru. Garuuyyuu sirriitti laayik gootanii akka viidiyoon kun nama hedduu bira faffaca'ee sirri naa lallamuuf na gargaaruu qabdan jechuudha.
haala isin argitan kana masoobii akkana babbareeduu fi masoobii oriijinaalii ta'e masoobii kwaalitii bitaa ture jechuudha. Masoobii bitee warroonni ajajaan bitee ani garuu masoobii gurguruuf osoo hin taane ajajaan nama shantun ajajatee nama shananiifuu walirratti masoobii shanii fi gindoo gara 10 wayitii fi safeedilleen akkasuma safeedii 10 wayii hin ta'a. Daanteeliilleen daanteelii hedduu jechuudha akkasi bitaa ture jechuudha. Kan masoobiin illee kan daabboollee kan buddeenaallee haala isin argitan kanaan erga bitee ka'ee booda akkanatti akkasana argitan kanatti dachaasaa jirra jechuudha. Tartiiba yoo hin deebi'ini hin caccaba jechuudha. Isin beektanii masoobii yoo tartiibaan hin galini gurreen isaattuu jajallata jechuudha. Akkasana argitan kanatti kumtaala fireeshan bakka tokkotti walitti hodhisiisne akka sirri bal'atuuf jechuudha. Akkana daraadaraa jirra jechuudha. Tartiibaani safeedii fi gindoowwan gara keessatti naqnee jechuudha. Safeedii masoobii jidduutti naqnee gindoo jalaan kenne akkasana argitan kanatti akkana daraadaraa kinoo akkanatti loggome masoobii daabboo waan isin ajaa'ibu. Warroonni zulaa irraan bitatan maashaallah ummata carra qabeeyyiidhaa fi ummata gaariidha jechuudha. Akkasin argitan kanatti haala isin argitan kanaani akkanatti daraadaraa jirra jechuudha. Nuuf galuu didee kun guddaa ta'a irra dhaabatu guddaa kun xiqqata baay'ee nu dhibee ture. Maaliif yoo wal qixxaa'ee hin galin hin caccaba waan ta'eef mucaan kun asitti mucaa isa kana gurgura jechuudha. Saniif akkasin gargaaraa jira kastamariidha. Akkuma isin argitan kana bakka nu galuu didee tartiibaan maaliif jenna yoo tartiibaan hin galini hin caccaba yookaan hin dhommuqa waan ta'eef hin jallata. Sababa saniif akkana tartiibaan galchaa jira. Tartiibaan galuuf didee baay'ee azaa godhaa ture jechuudha. Akkuma isin argitan kana guyyaa ulfaataa dabarsine alhamdulillah garuu magochuun danda'u akkasin argitan kana daraadaraa jirra. Erga akkas daraadarree hundumaayyuu akkata inni itti galuun tartiibaan galchineerra jechuudha. Kinooti masa warqii illee galchina jennee masa warqii illee yoo galchine hin mijatu hin ta'u keessaa baasne jechuudha. Deebisnee erga itti galchine kaanii booda keessaa baasne maaliif meeshaan kun lafa hafaa jira waan ta'eef masa warqii maaliif harkatti qabannee hin deemne inni keessaa baasaa jirra jechuudha. Akkuma isin argitan kana meeshaan hedduu waan ta'eef isa keessaa baafnee masoobiiwwanuma daraadaru eegalla jechuudha. Akka isin argitan kanatti daraadarree haadaan gixxin goonee hiina jechuudha. Maaliif hin fe'ama makiina irra fe'ama waan ta'eef erga kana akkana goone sa'aatiin kun sa'aatii meeqa sa'aatii 8 hanga sa'aatii kana qursiin nyaanne waan isin ajaa'ibu wallahi akka galgala nyaanne irraa hagama bishaan midhaan hin jenne erga akkas daraadarree masa warqee harka qaban isin hin jenne irraa qursii keenya nyaanne jechuudha. Saa 8 walakkatti qursii keenya nyaanne ergasii deemne jechuudha. Deemne kinooti seensa shaashamannee seennee jirra. Hedduu dadhabee bakkee kanatti rafee hirribaa ka'e jechuudha makiina keessatti. Yaa Allah manna fakkaata fuulli kee subhaanallah. Wallahi nama guyyaa 4 yookaan 3 osoo hirriban argatin gurzaa bulee fakkaadha. Dadhabbii hedduu arge jechuudha. Baay'ee ulfaata. Alhamdulillah garuu homaa gochuun hin danda'amu. Maaliif hojii irratti yoo dadhabdanii fi namaaf keeriidhaaf yoo dadhabdan homaa namatti hin fakkaatu. Dadhabbii hedduu dabarsee garuu alhamdulillah homaa gochuun hin danda'amne. Magarisni akkamii akka namatti tolu laalame hedduu namatti tola maashaallaadha. Rabbi nagaan nu galchee gallee jira amma gara shashamanneeti jechuudha. Shashamannee seennee jirra akkuma isin argitan kana maashaallah akkatti akka namatti tolu magarisni akkasuma caakkaan garagaraa hedduu namatti tola hedduu bareedaadha. Akkuma isin argitan kanatti yeroo akkana kana dabarsaa jirra jechuudha. Hordoftoota kiyya viidiyoo kiyya kana akkuma baratame like gochuun akka seentanii fi warroonni maatiin naaf hin taane subscribe gochuun akka maatiin naaf taatan kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha. Waan hagammana dhageeffattaniif isin galateeffadha. Warroonni eessarta zulaa eessa jirta zulaa jettan shashamannee jiraatu malee garuu naannoo Oromiyaa hundumaayyuu naannahee isiniif geessaa isin jedha. Warroonni meeshaa jechuu barbaadanii fi meeshaa barbaadan keessana dubbisuu dandeettanii lakkoofsa bilbilaa kee duwwaa 972 duwwaa 25 irratti na argattanii waan hagammana dhageeffattaniif galatooma maanaa keessan akkanatti baay'ee jechuudha.